gamtaa Afrikaa Ameerikaa fi Itoophiyaan ejjennoo ishee kan itti mul'istee ture jiran dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Mallas Alam ejjarratti hooggantoonni biyyoota 29 fi bakka buutonni Afrikaa dabalatee ardii adda addaa 53 hirmaachuus ibsaniiru. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee garee tumsitoota misoomaa waliin mari'ataniiru. Marichaanis Itoophiyaatti miidhaa qaqqabee madaalii ammattoo karoora ijaarsa deebisanii dandamachiisuu hojiirra oolchuu irrattis mari'ataniiru. Komishinii Investimentii Itoophiyaa lalisee namni Daayirektara Ejensii Babal'isa Investimentii Ministeera Daldalaa Chaayinaa Liu Diakizaa waliin mari'ataniiru. Dhimma tumsa investimentii fi investimentii babal'isuu irrattis walii galaniiru. Kaaba Itoophiyaatti marsaa lammaffaan deeggarsi nyaataa meetiriik tooniin 100,000 fi 57 ol akkasumas deeggarsi namummaa birrii biliyoona 2 ol raabsamu komishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa beeksise.